Gertu? Gertu. Gertu? Gertu? Gertu. Thank you. It's such an honor to be here with you all. Thank you, Senator Hoffman. And it was such a privilege to be there last night. Senator Hoffman and I have been working with this whole entire community, Tashidi, Dr. Opsa, and everybody to get you back home and to get you free. And so being out there on those hot days and seeing mothers cry because of what was going on back in Ethiopia, we are here to tell you we stand with you, we stand for peace, we stand for democracy, and we will continue to be with you so that everyone is free and everyone on this planet is free. So thank you very much for being here. Thank you for letting me join you. And thank you. So glad you are home. All right. I'm sorry, please. Okay. Thank you. Thank you so much. I'm handling multiple stuff at the same time. So thank you, Senator Kerry. Thank you for standing with Oromos. Next, Itianse saatiin mana kana keessa ari'amuudhaaf daqiiqaa I think 25-30 nuwaafe gaafiif deebii godhuudhaaf itti aansuudhaaf jirra. Garuu nama tokkotu nadhiisu yoo asii bahi namoota nadhiifne lamaantu jira. Lamaan san keessa yookaan tokko dubbisee lamaan dubbisee san isintu murteessa. Daqiiqaa tokko qofa as dhufee jirtu Oromoo qofa jedhee daqiiqaa takkitti dubbatee akka bu'u yeroon geessee gara naaf feera. Yeroon geessee. Maayikati yana harkaa butte jedha. Jirtu! Jirtu Minnesota! Baga jiraattanii hundaa ol waan gootan hundaaf waliin dhaabbattanii tokkummaan osoo qorra aduu roobaa fi fixeensa hin jedhin dubartiin ulfaa temperature degree Celsius degree Fahrenheit 111 keessa DC keessa dhaabattanii hijaaba uffattanii osoo aduun isin tumtu osoo dafqi isin irraa xururamu urga guyyaa hacceen warkaa nyaatan irraa kaatanii hayyoota keenyaaf warri sagalee taatanii hedduu galatoomaa baga gammaddanii. Dhugaa dubbachuuf dargaggeessa yeroo nuti asitti sagalee taanu asii Oromiyaa wajji ture hanga Jawaar hidhaa ba'utti mana kiyyatti hin galu jedhee hangarra Ameerikaa keessa Itoophiyaa keessa ture mee hamilee nu dhayaa nu wajjin jira mee taggatu wallaa ka'ii leenca akkasii qabna. Galatoomi galatoomi hundaa ol rabbiin guddaan dhageeffadhaa Oromoo yoo tokko taane wanti nuti hin goone hin jiru. Yoo isaan biyya hojjetani nuti Oromoon biyya alaa jirru sagalee saba keenyaaf ta'u deebi'aa waadaa gala. Deebi'aa waadaa gala. Yaa Rabbi tokkocha ani galanni waan biraa hin godhu waan biraallee hin jedhu sagalee na wajjin ta'uudhaaf Jamaal na wajjin hin hafne bashannantuu ni beeytaniimi mee takka hamilee isaaniif kennaa. Dhugaa dubbachuuf kana waliin dubbadhu sa'aatii gaafiif deebii dheeraa barbaaddanii akkuma keessan Jawaariin akkuma keessan ani isin agarree amma argaa jira isin wajjin asirratti. Isin booda wanti kophatti nuti agarru gammachuun nuti kophatti qabu yookiin yeroon geesseen kophatti qabu hin jiru jechuudhaaf hayyama yoo ta'e haagi Jawaariin barbaada. Ulfaadhaa. Jamal Kotter, Jamal. Yeroon geesseen promise isaa kippi godheera daqiiqaa takkitti fixee Jamalis daqiiquma takkittitti akka daddafee fixee gadi bu'u abdiin qabaa Jamal. Jirtu Oromoo jirtuun Hacaaluu hundeessaa nu yaadachiifti zalaalam ilaa hanga jiraanyutti waa hundi dura galata rabbiif galchina rabbiif galanni haa ga'u. Oromoo
Oromootiya Minnesota gammadaniini baga rabbiin nu gammachiise gammachuu walitti nu haa dhaabunja dhugaa gammachuudhaaf waan hin dubbadhu hin beeku har'a waa hunda dura rabbiif eegaan galata galfadhe baga rabbiin nagayaan hidhaa keessaa fi du'arraa isin baase hin jaan obboleeyyan keenya hayyoota keenya Juhaar Mahammadii fi Baqqala Garbaa akkasumatti kanneen hidhaa hafanis hidhaarraa rabbiin waa baasuun jaa obboleeyyan kiyya kanneen gaafa aduu jabduu san isin cufti warri as keessa jirtan tokko nu jala hafeen beeku Minnesota tana keessa kan covid namni guyyatti kumni meeqaan tamluuf dhumu kan abaaboon teenya nu biraa dhumtu isaani jecha ilmaan keenya mana dhiifne yeroo namni guyyatti nu biraa dhumu hiriira ba'aa turre haga warri biyya tanaa maaliin sodaatanii uummanni kun hunduu takka nuti immoo waan nutti nu jiraa jechuu gootawwan keenya kanaatu hidhaa jira gootawwan keenyaan dhumaa ture dinqisiifee obboleeyyan kiyya dinqisiifee gaafa aduu jabduu san hiriira ba'aa turre osoon qaanfatin osoon sodaatin waa takkallee kabajaa gootawwan keenyaaf qabnu hangana jeen ibsu danda'u yeroo waan hin qabneef haganuma jeetin irraa bu'aa waan na dhageeffattaniif galatoomaa akkasumatti waan qabxii takka taniin jechuu barbaadu our senator John Hafgon for a long time he fight for us I want to say thank you very much hedduu galatooma asitti ka argaa jirtan bashannantu egaa namni hin beekne hin jiru pirezidantii Ooyaas turte amma immoo itti aanaa pirezidantii waldaa community Oromootis isinis akkasuma daqiiqa takkitti waa jettee gara gaafii fi deebiitti itti aansina. Galatooma Oromoo jirtu galatooma duraan dursee ijaanis arguu kiyyaaf hedduu takka gammachuun dhaga'ama. Akkasumas Jawaar Mohammed yeroon jalqaba ani ilaalaa guddadhe TV irraa ka'e 2014 gaafa Oromoo First jechuu ture san middle schoolin barachuu ture Ooyaa keessa turre Ooyarraa performance goone akkasumas Minnesotatti carraa argannee galle alhamdulillah rabbil alamin biyya kana guddadhe afaan Oromoo dubbadhe haga dhumaa qabsoon itti fufaa qabsaan ni kufaa jedhanii qabsaawaan ni kufaa qabsoon itti fufaa gabrummaa hiddaan buqqisna yoo dadhabne ilmoo itti guddisnaa jedhame garuu ilmaan ittiin guddisu'an akka qeerrootitti akka qarreetitti ilmaan teenne itti hin guddisnu itti nu guddistan lafaa kaane humna isinii taana ija isinii taana isin duuba jirra nuuf jabaadha nuuf jiraadha baga lubbuun nu jiraattan galatooma hedduu galatoomii itti aansuun Ustaaz Naasir Hamzaa garan affeeruun gaafii fi deebii akka carraa kennuudhaaf keessummoota wajjin garana nu dhufu keessummoota nu makamu Ustaaz Naasir Hamzaa garan affeeraa carraa gaafiif deebii ka isinii kennu isaanii gaa'idis ka isinii godhu Ustaaz Naasir Hamzaati. mana kana keessa bahuudhaaf daqiiqaa 20 nu afeeraa daqiiqaa 20 tanatti waan manees godhamtee jechuu danda'amtu qofa obbo Baqqalaan waan hedduu isinii deebisaniiranii odoo an hin dubbanne hin deemnu akka hin taane waan ka'uu qabu qofa obbo Jawaaris obbo Baqqalaanis presenteeshinii isaanii keessatti waan hedduu isiniin jedhaniiranii gara Ustaaz Naasiritti carraa dabarsee gaafiif deebii kan akka nu hogganan isaanii kennee jira. Bismillah alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي أنجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله فارون قرني خربي سبحانه وتعالى تكو أرقني تقمني وبليان كن يكاكليس نبرا كفنيس كاكليس مكين الرا buufamanii ajjeefamaniis yaadachaa ammallee keessattuu qaama adda bilisummaa Oromoo kan harkarraa 99 kan mana hidhaa keessa jiru yaadachaa ammallee duraan dursee maqaa rabbii 99 ummata keenya kan nurraa kufe hundaaf
ربي سبحانه وتعالى ورها قررت كفيف ربي دي لساني حديث ربي أرارموف ربي جنتها خنوف خنجرو ربي مدأسانها فيس ربي بيئسان الرت ورنا نجيان جرات ربي نهاقول جرانا واتكن سوداتنا وني قافة تشاجرو مرقنا ماتي ميتي حق أنا ماتي ميتي حق أكين وربي نوخني وربي أممان نوخني خنوافو بل إنان قيان خنا أولغا منو قيا أورومو في أوروميان إبات إنبت بلي ستاتي بلي سما إسيهان أرفاتي قرو قمتشوني في قدنيس والفانا وانجروف واني نكن نميكون دلقا جبادا هجيج إمادا سأنا سيكمنو سأ قبابا وانتهيف قافي خيسان الرقودة وبو بقالا قربا ديبسنا فكات يوغا أما اللي نبتي هفتية جواري لين إبسيجرا تكر لمر جرماني فرانسيت مماكني سنبدا دمالي واني غريغري يو فتي هادني هادن وانبرانا متي باسا كنافو غافي هيرين اسني كنما غافي هنغافة من غافي أدى غافي هاري نمك أوف دوبرتي رانا مشن إيرا رانا مشن أكم جتن ولي قال دوبرتي رانا مشن إيرا رانا مشن غافي أدى تدل أمان غافة من إيرا نتين ددبين آوان جورت ولي قال هاوتي فاك النذرة أيه يرونا خنيجة يرو كيسين أيه أبشر شان مايكي إسني كنينا مايكي ورك ندستان كلاسمو غافي دقيقة تكتي ولتهنا إسن كاتب غلطوما دبي غلطها تأرد الدبي نمني غلطه ما جوسون أسمو جرتو مالف منقدو تافي هيوني already وان جاني جرانيف سان إسن رانيا دما كلتين غرا غافي تتكا يادك أبدني تجي دبرا not too much explanation غرا هوتين رأي قالوا ديما هذا تو أصبرا مايكي إسن أفغاني هذا تينيا هذا اللي راتناف دورا هوتن في النت اللي رد بر إن شاء الله سيرا جدبي دقيقة توكو جدبي نمن دينو دقيقة توكو يودا برسيتن إيفا موجين ساعتي واني كاملين أماي كي سنار كافودا نر اللالينا Ayah gara-gara dia dema, Obbo Jawar Muhammadi fi Obbo Bakala Garba Bakala Ganu Dufani Bagamana Cinta Sampai Sadeba Tani Baganu Alat Tenge Cura Ani Gabi Kia Me Ji akan guya jaha kawan wajira banan nejete bakamara tiga mertum site ana radente office si bantu office ni tadi pada mahja kaki sampai sanjetu ama poho gantot kawan ka office banan itu hidat guru tijuan insino garanti malin abda yobi jati gantan bakasan ini sendiri san ani kajenu nami wajura devi nama hide isi garanti malin abda kaumat kana sochosu tijurtani kana huju gahi kiya silaba yeda amal dei kan kabu dala to ma ijoan gama kami wante هوتي يو هوتي تاتي كفر بس هوتي كمان قاعد يجي كمان نامي كمان أعرف برد كذا أشي غافر روكيس نما أول كذا كاون جوهر رأسو خيتيف بقدر مني حدي بني سامتلو الإنسان الله كم مراوت تيسي جمالي بقدر بتيجي على سباسك ودو جمالي بتيجي نفتن أنا مو قافز في كم بقدر جنبالو بقى تشوفني ديبسا عن كانوا موجودين خارج باكن قاعدين تو ديبسين ترى وأنا قافر
warra barataa keenya hogganaa keenya cufa Oromoo haas jiru kabiyya jiru haalee jiru cufa akka barataa keenyatti manni waan hin gaafatu miidiyaa gubbaa teessanii maaliif wal balaaleffattan wal balaaleffatinaa takka ta'aa hoota gabaatubaatti wal gaafadha afaan ingiliziiti afaan amaaraati akka sabni biroo nu dhaga'utti bakki teenya gabbaastanii dhiminaan diganaa nama corqorfamee nama bilisoomee miti ammoo antanii qalalmisin hutuutubaan dhufaa wal gaafadha malee miidiyaa dubbatti barataa keenya kan ba'alee tanaan si gaafadha harka qabadha bilisooma joo harbana dhaga'aa nuu dhuftan hafallee rabbi subboota nu habaasu abaa teenya rabbi nu habisu. Nabi sadafana hawwatuna. Hawwatuna nabi sadafana. Thank you. Waalaikum salam warahmatullahi Baganu baru berjalan kena jual kena baganu dia ambil dia anak anak terbaru kena dia ambil dia baganu dia dia bisa jadi jual bukan sih. Gabi itu istri kamu istri bidra kunne aja lu jalan lewat gabi tak gabi deh dia gabi tak so dia boleh lu radu nuti aku nak itu nuti aku itu lah istri dia jual istri pakai orang botol dalam kajian le ibarat sejak deh. Bagan ada arus tadi warna garle, wajib sini hujan tadi sini berdua dengan tuai. Mesti ada yang pandai sini bakal tu nunggu sini tadi. Saya ini mesti ada tu bagan ada apa nak garle? Namni dubartiin afuraffaadha. Injiru okay. Okay, reeta. Yang geesse walakkaasa. Second. I'm there. Nama tu dua si dua masa tu. Okay. Ani gafi kamu Tuhani di bakal ada tu. Hegere derela malfakati. Especially negotiation akan bodoh ti amanya keras. Jadi tu dia mungkin temu. Nato orangnya jadi terlalu sakit. Gafi kena orang mandiri tu please. Progress. Dua. Akan hire tak temui isi agan. Ani tu pun aku bahasa tu. Beri ira. Opo Johar Muhammad ummata Oromoo turis harma mure harka mure kabbootiin keenya kaakawwan keenya barsiisaa turan san ka akkas deebi'ee miidiyaarra bahee Oromoo yoo ajjeefne kalaqannee akka qibsii nyaatan jedhu san akkamii waliin jiraannaa nu jettan dhumannee dhabuu yookiin bilisoomuu baasii keenya lalaatan bilisummaan qawwee malee hin dhuftu hidhannoo malee hin dhuftu yoo qawwee qabaanne hin tuffatamu yoo hidhanne hin tuffatamu sabi waraana hin qabne sabaan sabi waraana hin qabne tuffata
Nama maaliif bakka tokkotti walitti hin qabne? Warri dhiiraa harka akka malee natti dhummaate shaafii reefu dura baasee wal keessa godha. Wal keessa godha. Hausa. Hey. Ini gazetnya satu polis kan? Anak Hausa. Ani yang muslimat, orang muslim kalau orang ini orang rumah gitu. Wal keessa godha kabamina. Wal keessa godha kabamina. Boleh umat muslimat itu kalau kalian bergerak dari itu umat ini cabs. Nah, Hausa. Wanni asal apa itu moji? Mana itu firadan? Isi mereka itu sorban. Wal keessa sorban. Asih syafi kau. Dengan kepada isian dulu. Abraham, come forward here. Kami welcome. Ah? Okay, Syafiq belakang ini. Syekh Muhammad. Nama Syafiq select dulu. Syekh Muhammad asal Syafiq berubah warna tinggi testa. Tiga nama masuk dulu. Masker saya. Ayah, warga gamasina eggata yang takasira chulfa namo ni jajjelo da kali kira nama sana terus sekinna. Sagaleedha itti
dalagaa isaaniitiin mul'atanii jiran haafiya gaafiintiyya arraantana deebi'aniitiin nagaya buusna jaan nagaya buusuun barbaachisuudha ni jaalanna nagayni irreen biran jiraanne nagayen taatu bihaa quba qabaadha wait hold on let me finish yes let me finish gaafiin an fixadha nagayni irreen biran jiraanne nagaya addunyaan harka dhooyteef nagaya addunyaan jabduun harka jiraateef example tanuuftahu dandeessu nagaya buusiinsa Falasxiinii fi Israa'eel iddoo jirtu haa yaadannu amma 30 deemtee Falasxiin irree waan dhabdeef harka siidaa dhabde nutis yoo irree hin qabaanne haqa hin qabaanne namni nuuf haqa keenya nuu kan hin jiru bilisummaan kadhaadhaan hin argamtu jechuudha. waan gootan ibsa hin barbaachisu gaafii keessa qofa ibsa kennitan jedhuun nu ol beeku beekaa. Tole galatooma gaaffii ani gaafadhu gaaffii dhuunfaa koo otoo hin taane gaaffii namoonni kallattii miidiyaadhaan gaafatan gaafadha. Itichaa guddataati Oromoo Diyaaspooraa miidiyaarraa Jawaar gaaffiin si gaafadhu dhuunfaatti jechuudha akka waliigalaatti jechuudha. Jalqaba sochiin atiitti baay'ee beekamtee Oromoo baay'een si leellise keessaa Oromoo First kan jedhudha. Isa kanaan immoo OMN hundaa'ee milkoominni guddaan itti dhufeera. Amma yaada Oromoo First jedhu gara Itoophiyaa Firstitti waan jijjiirte fakkaata jedhamta. Isa kana irratti deebiin kee maali? Inni kan biroo waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kanatti namoonni leellisu haala qabatama biyya sana keessa jirutti dhugumatti osoo waraanan qabaatiin osoo qawween qabaatiin karaa nagaa milkeessuun hin danda'amaa laata? Isa kana akkamitti ilaaltu waddi kafaa'u? Inni kan biroodha obbo Baqqalee Garbaan amma gaafa dubbatan baay'een isin kabaja barsiisaa kooti haa ta'u garuu waan kaastanitu jira. Dubbii keessan keessatti haala qabatamatti yeroo ammaa jiru kana keessatti karaa nagaa furmaata kennina kan jedhudha. Dhugaatti maal abdattaniiti haala nagaadhaan biyya sana keessatti hiriira waamtanii mormii gochuun hin danda'ama? Isa kana akkamitti wabii godhattani? Inni dhumaa wannoo jechaa jirtu mootummaa wanna kana negosheet goonaadha.
akkamitti negotiate gochuu dandeessu aangoo maalii qabdu isinuu hidhamaa turtanii mootummaa faanoo hariiroon qabnu quunnamtii hin qabnu jechaatti jirtu haala kamiin immoo dhimma kana negotiate gootanii haala Oromoof Oromiyaan yeroo ammaa kana keessatti keessummeessaatti fudhachuu dandeenya fakkeenyaaf taatee eengadda Gambeellatti mudate kaleessa immoo kan Walloo irratti konkolaataa irraa buusanii namoota akkasitti ciran kana keessatti dhugumatti saba kana levelii jaarmiyaa kafaa'ootti furuun ni danda'ama galatooma. Haya angaaf makiyyatan seena baga rabbiin isaan baasee yoo gartee anaa hafee malee dubbiin hin hafne haa ta'u reefun tana sautii isinittan ol fuudhe dhiifama wanni sautii isinitti ol fuudheef wanni Oromoo cabse warri lafa odoo taa'u kan lafaan achitti bahee nama wanni ija amma gartee wanni diisitti dalagame wanni obbo Saamu'eel irratti dalagame waan qalbii namaa cabsu walaakin ammoo yeroon geessen asitti gartee ummata Minnesootaatiif maqaa itti godhe yeroon geesseedha isan galatoonfadha rabbiin umrii isaa haa dheeressu abbaa ilmaan isaa haa godhu karaa sheekotiitiin ustaad Naasir illeen gartee bakka tanatti gabbee akka ulamaani keenya gabba'u kan godhe haa galatoomu ammoo gartee Joohar Muhammad Baqqalaa Garbaa baga rabbi isin baase nuti odoo isin achitti isin kenninee jirra duutan jennee gartee dhiifnee jirra jarri kun gartee ni baanii ni garran jenne baga haadha teessaniin ilmaan keessanitti walitti isin deebise dhaamsan qabaa dhaamsa ijoollee Walloo hidharraa qolataa Ibroodha Walloo ergeetu jira karaa gartee yeroon geessatiin isarratan ergaa Jooharii obbo Jooharii nu gayaa jedhanii inni akka isiniin gahu tan ammoo aakhira biyya tana gartee nagaa goonaa jettan biyya tana akkatti nagaa gootan odoo Abiyyi Ahmad wallaalan humaan beeyni achi jiru odoo Alamuu Simeedha ka gartee ituu fi Karrayyuu waliin fixe kajoollee Walloo fixe achi jiru odoo Awwaluu Abdii kadhuufun irraan citin Baale keessa jiru akkamitti biyya saniin deemta Joohar Muhammad akkamitti nagaa godhuu barbaadan ana abbaa leencoti singalatoonfadha telefoona kiyya takkaa lafatti ilaalle singalatoonfadha obboleessa kiyya naa jiraadha abbaa kiyya Joohar obboleeyyan kiyya hundi keessanuu naa jiraadha umrii naa dheeradhaadha gartee galatoomaadhaan isiniin jaa Gaaffii akka isaan jedhani gaaffii uummata Walloo kan jedhu already pireesideenta Jawaarii qaqqabee jira gara keessaatti isaan yaada irratti ni kennu. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبليان كي يا بقلا غربا في جوهر محمد الله دوران درسوتي بقى ربي اللبو اسم باسي بيتان اسم في دي أهلي كيسان كان ربي والاسم نقر سيسي اسم انجرا تلمفا نمن انقلاو تنفتشو هدو اسنتين ديرسو وان انقلاو تنفتشو هدو وجولي غافا جوهرين هل كانت دولا أمنيا ست أولا نما ليجتين ديم نتسن نمني واني سيدو بتونجرو ilmaan sun ilmaan teenna ilmaan galata qabdu ilmaan ruuhii nama kanaa baafte talammaffaati obboleessi keenna Joohar biyya Awurooppaa keessatti yoo haasa'u godhu jala deemnee dhageeffataa turre waa'ee tokkummaa Itoophiyaa dubbata nu Itoophiyaa jaangurraan illee dhagahuun feenu
neber duune awwaalamna malee ar'arraa qabnee Itoophiyaa dhaga'uun feenu waan kana lamuu akka nutti hin deebine nuti cinaachi keenna gubatee jira nafni keenna cinaan muramee dhumee jira kalee malee guyyaa dhangaddaa banii shaangulitti ilmaan Oromoo waan godhan argu jirtan isin nagaa uumnattan nagaa uumna jedhee Jawhar biyyatti gale nagaa dhabee mana hidhaa seene nasbe isaa rabbi baase bagbi nagaa isa deebise yaa obboleeyyan tiyya walin sobnu bilis tukko mana eegal billa alayk gaafa biyyatti galan Baqqalaa Garbaa waliin Wallagga dhaqanii waraana Oromoo irraa hiikanii galchan waraanni sun summii nyaachisanii dhume namni waan jara sanii dubbate jira hin jiru arrallee ammootuyyuu waraana Oromoo ka dhiiga ufii jiise hidhannoo hidhate diina ofirraa furguggeessaa jiru dura dhaabatanii tokkummaa Itoophiyaa maaliif faarsan haraama alayka wallahi billahi tallahi wallahi billahi tallahi wa rabbal kaaba Itoophiyaa nutti hin faarsinaa lamu salaam alaykum waan uummanni jedhu dhaga'uun feenan nuti waan baay'ee amma qabsoo yoo fudhannee fi nuti duraan dursa waan isin nu beekuu qabdan tokkotu jira Koongiresiin Federaalawaa Oromoo jalqabee gaafa ijaaramuuti jalqabee mala qabsoo isaatii lafa kaa'ateera dhiiroo kana nu dhagaa mala qabsoo isaatii lafa kaa'ateera kana jechuun nuyi malli qabsoo biraa hin deemsisu jennee hin beennu har'as hin jennu gara biraan hin deemsisu hin jennu nuti garuu kan keenya isa kanaa jennee lafa kaa'anneerra waan haaraa amma uumnes miti kun armaan duras waltajjii kana irrattis dubbanneerra waltajjiiota biroo birattis dubbachaatuma turreerra nuti mootummaa jala qeequu mootummaa irratti uummata kakaasuu osoo meeshaa itti hin dhukaasin garuu mala jiran hundumaatti fayyadamanii mootummaa irratti dhiibbaa gochuu ni danda'ama jennee amanna kana har'a jalqabne miti yoo dhugaa dubbanneef jechuudha kanaatiif akka haaraatti otoo nu gaafachuu baatanii gaariidha garuu ka biraa immoo ka keenya qofatu sirriidha jennee jala dhaabbannees hin beeknu nabi Oromoof falmu karaa barbaade hundumaa haa falmuuf karaa lolachuun irra jiru hundumaa haa lolu isinis warra as jirtan nuun qofa nu gargaaraa isiniin hin jennu nuti nu qofa nu deggeraas hin jennu nuti ka deggeruu barbaadan deggera maallaqaanis deggera qaamaanis deggera mooraaliinis deggera diploomaasiidhaanis deggera waan barbaachisu hundumaatiin bira dhaabbadha yoo kan keenya hin deemsisaa haga tokko hin deemsisaa hojjettan yoo nu deggertan hin barbaanne hin deemsisu hojjettanis gaariidha nuuf nuti oopshinii dhuma isiniif dhiyeessaa jirra kanaaf uummata keenyaatii fi waan haaraa miti waan nuyi har'a dubbachaa jirru jechuudha isee kana duwwaa akkasin nuu beektan barbaanna waraana bilisummaa Oromoo qawween hin barbaachisu kana hin barbaachisu siin jenne nuti isa waggaa duraanii sana yoo dubbanne yoo taate immoo adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan walii galanii haasawaarra turaniiru
waggaa 4 dura isa ture yoo dubbanneef jechuudha waliin haasawanii waraanni bilisummaa Oromoo nagaadhaan uummatatti makatee poolisiitti makatee waraana raayyaa ittisaatti makatee inni qotuu barbaadu qonnaatti deebi'ee inni daldaluu barbaadu waan ittiin bizinesii jalqabu kennamee fi gara jireenya nagaatti ni deebi'aa ka jedhu isaan turratti walii gale nu miti dhaabbilee turratti walii gale utuma kana irratti walii galanii haasawaa jiranii garuu lolli immoo deemsifamaa ture biyya keessa gaafa lolli deemsifamu maal fakkaata jennee gara Wallaggaa deemne waliin waan uummanni jedhu dhageenye uummanni waan inni jedhu immoo tokko lamatu otoo hin dhoksini finneetu adda bilisummaa Oromoos bakka jirutti mootummaanis bakka jirutti dhiyeessine gaafa dhiyeessinu ammas deebi'anii irratti walii galanii koree tokko hundeessanii koreen sun immoo uummati bakka jirutti laayivii bakka darbaa jirutti maqaan keenya tokko lama jedhame abalu hin ta'u jedhame kufaa maal jecha eeruun kenname achi keessatti maqaan keenya eerame eega isaa walii galanii booda nuti waliin amannu garuu qaamni nu gidduu taa'ee qaamni amanamu tokko koree nuuf dhaabbatu jennaan koree sana keessatti nu hundoofne achi keessatti hojjenne akka sanitti nama galuu barbaadu galchine nama galuu hin barbaanne dhiifne akka walii galtee isaaniitti warra fidne sana immoo hordofne maalirra akka isaan ga'an maal hojjechaa akka isaan jiran hordofuudhaaf gujennu mootummaan nu dhorge kana nu dhorguu isaa immoo uummatatti beeksifne nuti silas walii galtee isaanii hojiirra oolchuudhaaf ture maaliif gaafa sana Abiy waa inni ta'u hin beeknu lammaan gara inni adeemaa jiru hin beeknu nuti isaantu walii galtee isaanii kana immoo nuyi koree bilisa ta'e niwutiraal ta'e tokko nuufa uumamu malee walii keenya namannu waan isaan jedhaniif achi keessatti gargaaruudhaaf itti seenne Oromoon maaliif walajjeessaa isa jedhu nuyi quuqamuma Oromummaadhaaf qabnuudhaaf garraamummaadhaan yookaan innocently waan sana resolve gochuudhaaf yookaan rakkoo sana hiikuudhaaf gidduu seenne akkaataan itti seenames immoo akkuma nama isinitti meedhe baay'een keessan quba qabdu waltajjii ma akka kanaatti deemaa ture irratti maqaan keenya kan eeramee akka carraa keessa gallee jechuudha. Kanaaf waan isa booddee ta'e hundumaa immoo gabaasneerra dhannee ilaaluufis yaalleerra biiroo PMs deemnee wanti kun sirrii miti jenneerra miidiyaattis beeksifneerra uummatattis beeksifneerra mootummaan nu ganeera waan jedhe sana hojiirra oolchuu dideera kanaatiif ijoolleen sun baay'een isaanii deebi'anii bosonattis deebi'aniiru kan rakkoon adda addaa irra ga'ellee hedduutu jira kan ammoo yeroo beeksisuun irra turetti beeksiseera gaafa sana dhuguma nagaa buusa jennee yaanneerra nuti nagaa buusa jenneerra maaliif kan walajjeessaa jiru Oromoodhuma ture kan nagaa dhabu immoo Oromoodhuma ture uummatarraa immoo yaada fudhanne immoo dhiyeessineerra haala kanaatiin ture gaafa sana iyyuu garuu wanti beekuun isinirra jiru Oromoon dhuunfaadhaan qawwee hin qabatu kan jedhu hin turre akkuma Karrayyuu hin qabatu yookaan akkuma Affaar qabatu akkuma Somaaleen meeshaa qabatu dhuunfaadhaan qawwee isaa qabatee bitatee kaawwatee mana isaa gaafa rakkoon jiru qawwee isaatiin yoo naannoo isaatii fi maatii isaa yoo tikfate kun dhowwaadha jennee yookaanis immoo warra akkanaa akka isaan meeshaa isaanii lafa kaa'anuuf namni gaafate hin jiru waliigaltee sana keessas hin jiru. In fact wanta nuyi no gochaa turre push gochaa turre haga tokko qawwee dhuunfaadhaan Oromoon haa qabatu atis mana keetti bitadhu kaadhu innusinis mana isaatti bitatee haa kaawwatu gaafa rakkoon jiru ollaadhaan wal waamtee gurmuudhaan wal waamteetu maatii keerraa gosa keerraa saba keerraa naannoo keerraa diina roorroo ittiin ofirraa ittista kan jedhu ture. Garuu biyya tokko keessatti immoo akka kanatti ani waraana abaluuti jedhanii socho'uun sirrii miti jedhanii adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan waan walii galaniif walii galtee sana hojiirra oolchuudhaaf bobbaane akka Oromootti rakkoo Oromoo hiikaa jennee yaanne nuyi gaafa sana waan gara fuulduraatti ta'uuf deemu quba hin qabnu ture kan nutti dhaga'ame nuuni dararama Oromoon keessa ture nagaa dhabiinsa inni keessa ture kan baay'ee nu yaaddesse. Kanaatiif waan kun hiniiga ga jedhu abdii ture gaafa sunii fi har'i immoo tokko miti hin alaaltaniif gaafa sanarra har'arra taa'anii waan gaafa sanaa dubbachuun yookaan xiinxaluun baay'ee nama rakkisa nuyi dhuguma quuqamoo saba keenyaaf qabnuuf goone dogoggora hojjettan dogoggora indee fudhachuu dandeenya
otoo sin ta'eetiin gootumoo hin gootan utuu ta'uu waamamtanii Oromoo lamatu warra rukutaa jira. Itaabaajoor Shumiin gaafa sana ture sarara jirus Oromoodha. Muummeen ministeeraa Oromoodha. Inni warri waraana ajaju hundumti isaanii Oromoodha. Ugguu isaan taa'anii lakki waliin ajjeefnu walii gallaa yeroo isaan jedhanii adda bilisummaa Oromoo wajjin yeroo isaan walii galan teenyee dhageenyeerra. And for the first time gurra kootiin yeroo isaan walii galan taa'ee gaafa dhaga'ee mimmaan buusee boo'eera gammachuudhaaf jechuudha. Qophaa keenya teenyee waa'ee dhimma keenyaa haasawaa jirra. Ofii keenyaan waan keenya murteeffachaa jirra, walii galaa jirra, afaan tokko haasawaa jirra. Yaa Rabbi si haa galatu hin jedhan. Kanaatiif akka koreetti bobba'aa yeroo jedhan I was the first to move. Saba kooti kan nagaa dhabe nagaa buusaa jedheen yaadeen gaafa sana. Kanaaf badiidha jedhe yoo sabi kun dubbate okay nan fudhadha yookaan hin fudhannan iyyuu garuu gaafa sanatti badii hin turre waan qulqulluu ture waan dhugaa ture waan sabi sun gaafa sana keessa ture in argina turre rakkoon amma jiru kunis akka inni as ga'u hunuma ilaalla turre jechuudha. Kanaaf kan isinuma fanni isaan gaafi sana akkaataan nuti waan kanatti itti seenne waan nuyi hojjenne eegasiis mootummaa kanarratti garaa kutanne mootummaa nagaa barbaadu akka inni hin taane muranne qabsoo keenya isa jalqabaatti kan nuyi seenne eega sana boodan eega sanaati mootummaa kanaa wajjiniin guyyaa tokko walii gallee hin beenu osoo nu ari'u osoo nu hidhu osoo hojiidhaan nu baasu waajjira keenya osoo cufu waan meeqa utuu nu danqu kanuma keessa baanee deemaa jirra. Hidhaas fudhachaa jirra rakkoo jirus fudhachaa jirra maatiin keenyas waan hundumaatiin rakkoo kana baachaa jiran hidhamuu qofa miti maatiin keenya maal akka keessa jiran quba qabdu ammasin waan rakkoo waan maallaqaa waan maaliin isin gaafachuudhaaf miti psychologically rakkoo isaan keessa jiran beektu waan maatiin keenya keessa jiru traumaa isaan keessa darban beektu hojiin hojjenne nuti umrii keenya guutuu hojiin hojjenne isa baranneen hin hojjenne mana hidhaa dhaqaa baay'een keessa nama waggaa 30 meeqa gaafa Jawaar gaafa mana hidhaa dhaquu gaafa jalqabu Jawaar mucaa waggaa 6 umurii isa gaafa tilmaamu umurii waggaa 6 yookaan 7 gaafa hidhamuu gaafa jalqabu jechuudha. Eega gaafa sanaati kanuma keessa deemaa jirra kanumatti gatii kaffalaa jirra hamma dandeenyu saba keenyaaf waa gumaachina jennee dadhabaa jirra. Habaasuu haadhiisuu hin beenu garuu qulqullummaadhaan hojjechaa jirra waan hojjechaa jirru jechuudha. Gaafa sanas qulqullummaadhaan goone yoo nutti murteessitanii waan barbaadan godhaa jechuu dandeessu nu komachuu dandeessu gadi baaftanii gaatiraatti nu fannisuu dandeessu barbaadan ani garuu kanuma jechuu barbaada. Tigraayin አስመልክቶ አንድ ወንድሜ የትግራይ ጄኖሳይድ ለምን አልተናገራችሁም ወይም ከትግራይ ጋር ተያይዞ የእናንተ አቋም ምንድነው? ትግራይ ምርጫ ሲያካሂድ ሌላው ደግሞ የድሮውን ይሄ ዩኒታሪስት የሆነውን ዊንግ የሚደግፍ ማለት ነው። ስለዚህ የትግራይ ኃይሎችን እንደ ኦሮሚያ ኃይሎች እንደ ሶማሊያ ኃይሎች እንደ አፋር ኃይሎች እንደ ተበደሉ ህዝቦች ኃይል አጋር አድርገን ነው የምንቆጥረው። ስለዚህ የትናንትናውን ሁሉ ረስተን ዛሬ የትግራይን ህዝብና ፓርቲዎችም ድጋፍ እየደገፍን ነው ያለነው። ህዝባችን በያለበት ትናንት የተደረገበትን ነገር ሁሉ ረስቶና ወደ ጎን ትቶ ዛሬ የትግራይ ሰዎችን እየተንከባከበና በሙሉ እየደገፈ ነው ያለው እውነት ለመናገር ከሆነ ምክንያቱም በአይዲዮሎጂ በአስተሳሰብ የምንገናኝ ህዝቦች ነን እኩልነትን የምንፈልግ ነን ኢትዮጵያ በምትባለው አገር ውስጥ እኩልነት የእያንዳንዳችን እንደ አቅማችን ተሳትፎ ኖሮን የሁላችን ባህል የሁላችን ቋንቋና የሁላችን ማንነት የሚታይበት አገር እንድትታይ ነው የምንፈልገው ስለዚህ ከትን በሚወጡበት ጊዜ ምርጫ የራሳቸውን ምርጫ በሚያደርጉበት ጊዜ ከደጋፊዎች ውስጥ እኛ ነበርን ለምሳሌ መብታቸው ነው ህገ መንግስታዊ መብት ነው ስንል ነበር ከዛ በኋላ በትግራይ ላይ የተፈጸመው ነገር ሁሉ ልክ አይደለም ብለን በመሟገት አንደኛ ደረጃ ይዘን ያለ ነው ትክክልም አይደለም ብለን ማለት ነው ግን ጄኖሳይድ ብላችሁ ለምን አልጠራችሁም የሚባለው ጄኖሳይድ የሚለውን ዴፊኒሽን ኳሊፋይ ለማድረግ ጥናት ይፈልጋል ከፍተኛ ጥናት ይፈልጋል ሩዋንዳ ላይ የተደረገውን እልቂትና ፍጅት ጄኖሳይድ ብሎ ለመሰየም ረጅም ጊዜ ነው የፈጀው ረጅም ጥናት ነው የወሰደው
ስለዚህ ይሄም ተጠንቶ ይሄ በዚህ ደረጃ ነው ወይንም በጄኖሳይድ ደረጃ ነው ያለው የሚለው በጥናት እስኪጣራ ድረስ እኛ ከፍተኛ በደል በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመው መሆኑን አክኖሎጂ እናደርጋለን። ያንን እንቀበላለን፣ ያንን እንስማማለን። እና ጄኖሳይድ ብለን ለመጥራት ግን የኛ ፋንታ አይደለም። አትሊስት ይሄ የፕሮፌሽናሎች ወይንም ደግሞ ከጥናት በኋላ የሚሰጥ ስያሜ ነው ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ስንት ሜበርኬሽን ይሳስር ይቡቱና የድሮ አውሮፓ ነራ ዱብስቴ ነገዲ ka bulletin ya achihaafte waa'ee hogganoonni keessa hidhaa jiranii hidhamaa jiran jette gara gurgurarra itti fayyadamu. Hidhamuudhaaf, ajjeefamuudhaaf, tumamuudhaaf qophoilee qabsootu seera. Akka kaafaa'utti dhaadannoo dhagamu. Roorroo dhiittaa acuuncaa jalaa hin baqannu sodaannee dhugaa uummata keenyaatti irraan deebisu. Tokko immoo bitafnee dhidhiibamnee immoo baqannu. Hin baqannus hin baqaynus jechuudha. Kanaaf hogganoonni keenya hojii itti bu'an. Waajjira cufan jettaami kana hoggaa cufan kan biraa bannan dhuma. Yoo asii cufan kana bannan. Yoo waajjira cufan muka jalan nama keenya walitti qabnee dubbifna malee. Yeroo amma duula deemaa ture yoo agartan galma hoggaa isaan isteediyoomiin nu horkan. Handaara irratti dubbisaa ture. Fuudhaniiti ashawaa fa'aa itti naqan isteediyoomii. Nuti qabsoo jennee waan fudhannuuf dhiibbaa nurra kaa'amu hundumaa'u tooftaadhaan irra dabuudhaaf hojjetaa jirra, hojjennees itti jabaannaa jechuudha. Ka hayyoonni wal arrabsuu, hogganoonni wal arrabsuu jettaniif nuti akka paartiitti code of conduct qaba. Naamusa. Hayyuu tokkos, hoggana tokkos, dhaaba tokkos hin arrabsinus qeeqasee barbaachise keessaan deemsina. Yoo nu arrabsan immoo irraan kaa'annu. Qaamni keenya gogaan achaati. Ni beektanii akka hamaatti filaalu ittillee aarru har'a walii galuu baannaan boru walii gala mara koon jiru. Amna qabsooti. Nuti garuu nuti iyyan nuti wacan nuti duulan jennee hojii keenya irraa sakandii takka duuban dhaabannu itti bufnaa jechuu kana beekamuudha. Isin garuu osoo akka keenya taatanii jaalanna. Osoo wal arrabsuu baattani. Osoo wal xiqqeessuu baattani. Falmii qabdan naamusaan osoo walii dhiyeessitanii gaariidha. Nu garuu akka beetanii dhukkee nurraa kaasaa kan hayyama qabdan maa yaadina. Akkamiin warra mootummaa kana amantanii osoo amannee hidhamna. Nu rabbii uummata malee waa biraan amanna. Uummanni keenya bakkaan socho'u rabbi bakkaan socho'u. Garuu aangoo qabanii humnaan aangoo irra jiranii tooftaa qabnuun hara hundaan akkuma Baqqalaan jetti dhiibbaa irratti goona mariidhaan furamuu qaba jenna. Mariidhaan wajjin taa'ee mari'achuudhaaf qophiidha. Maaliifi gadoo kaleessaa laallee rakkoo kaleessaa laallee biraan deessin barru dachii irratti waliin lolle ooyiruu daangaa walitti dabarre. Akka ajaa'ibaa wal jalaan fudhanne hin qabnu waan dhuunfaan qabnu wanni rool lola siyaasa adeemsa irratti kaayyoo irratti kan hidhaniisis waan dhuunfaan ijaan irraa qabaniif miti. Gaafa nu gadhiisanii marii goona jaan mari'achuuf qophii yaada san irratti dhugaa keenya kaayyoo keenya akeeka keenya lafa qabannee dhiyaanna. Mootummaa bilisigannaatiif miti sheeyxana wajjinis teenyee dhimma Oromoo dhugaa Oromoo falmuudhaaf qophiidha nu yeroo kamiyyuu kan namni beekuu qaba jechuudha. Karaan nagayaa ni baasaa jettanii waan reefu Baqqalaan jeen irratti ni deebi'a. Kaafaa'uun gaafa dhaabaturra nus erga itti makamne. Tarsiimoo baafate qaba, kaayyoo lafa kaayate qaba, karaa itti deemu qaba. Kan ammoo irra deemnee madaallee jirra karaa gumii dhiyoo na godhanne deemnee mirkaneessinee jirra. Sirna federaalawaa kan manni Oromoof sabni biraa qe'ee isaa irratti ittiin bulchu mootummaa fi filate. Itoophiyaa sabaaf sablammoonni akka qooda isaaniitti akka gumaata isaaniitti waliin bulchan jaaruu tokko.
Oromiyaanis Itoophiyaanis sirna dimokiraatawaa uummanni filateen tabultu lama. Kanammoo qabsoo nagayaatiin bakka hin geenye jennet amannee ittiin deemna. Isin hin kijibnu, hin fakkeessinu, itti amanna, qorannee lafaan geenyee jirra, hojjennee agarsiifnee jirra. Waggaa kudha wayii dura gaafa dardaraa san waa'ee qabsoo nagayaa kitaaba jiishaar tokko qabsoo tokko jira isa wajjin faa hiinee akkanatti wal gahiirra tokko dhiyeessinu namni qoblaa ture. Hojjennee qabatamaan agarsiifne qabatamaan. Ammas tarsiimoo qabna, karoora qabna, takka takka manguddichi tuqee jira, kan duyne qabna. Hojjennee isin agarsiifna. Practical hojjennee isin agarsiifna jechuudha. Ka tokkummaa Itoophiyaa nuti hin faarsin Itoophiyaa nuti hin faarsin jettaniifi anis gaafa walis wanni amanu Oromoofis sabaaf sablammii saniifis kan ta'u sirna federaalawaa ka sabaaf sabloonni keessatti if bulchaniif waliin bulchan jaaruudha jenneet amanna. Mootummaa Itoophiyaatii fi biyya Itoophiyaa adda baasaa laala. Mootummaan jijjiiramuu qaba, kufuu qaba, mo'amuu qaba jennee amanna. Jijjiirreetis beeyne. Mootummaan kunis jijjiiramuu qaba. Uummata Oromootiif Itoophiyaadhaan hin madaalu jenneet anuu kan hin paartii seene kanaaf. Mootummaa akka biyyaatti garuu biyyi the state jiguun hunda caala Oromoo miidha jenneet amanna. State collapse Oromoodhaaf disaasterii guddaadha. The state of Ethiopia kufuun Oromoodhaaf kasaaraa guddaadha. Oromoo fi Oromiyaas fuudhee kufa. Disintegreeshinii hamaadha galcha jenneet amanna. Mootummaa miti. Mootummaan jijjiiramuu qaba. Bulchuu hin dandeenye biyya rakkoo guddaa keessa galchee jira. Biyyiti garuu the state of Ethiopia itti fufuu qabdi. Amala isii durii ni miti. Olaantummaa garee tokkooti ni miti. Sirna abbaa irree nam tokko paartii tokko ni miti. Sirna haaraa new social contract sabaaf sablammoonni biyya sanii waliin ta'anii akkaataa itti of bulchaniif waliin biyya bulchan irratti waliin mari'atanii negotiationiidhaan walii galtee haaraa heeroo mootummaa amma jiru kana bu'uura godhatanii waan fooyya'uu qabu fooyyeessanii kan dabalanii kan hir'atuu qabu hir'isanii jaaruu qaba jenneet amanna. Kunis hin muujifachiifnaan dhiifama nu godhaa nuti garuu itti cichina. Garuu Itoophiyaadhaaf jecha Itoophiyaa tursiifna jennee lola saba tokko irratti illee hin bannu. Nuti Itoophiyaan jijjiiramuu qabdi. Itoophiyaa haaraa hariiroo haaraa new social political and economic relation exploitative kan hin taane kan aadaan garee tokko irratti olaantummaa hin qabaanne kan namni tokko akka fedhate irratti hin fincille sirna dimokiraatawaa sirna federaalawaa dhaabuutu Oromoodhaafis sabaaf sablammoota hundaafis isa ta'a jenneet amanna. Tanammoo ni jenna waan itti amannuuf waan saba keenyaaf ta'uuf waan sabaaf sablammoota biraatiif ta'uuf jenneet amanna. Kana taakkuu takka irraa duuba hin deebinu. Kanaaf Itoophiyaa haaraa ijaaruu irratti ni hojjanna. Itoophiyaa haqa Oromoo, haqa Somaalee, haqa Amaaraa, haqa Tigree, haqa Walaayitaa eeyyu. Ka Walaayitaan Sidaamni agawu naannoo isaa irratti ittiin bulchu. Biyyatti immoo akka gumaatatti aangoo qabeenya qooddatee dirqama qooddatee hojjetu ni ijaarra jenneet amannaa jechuudha. Ka waboo hiikachiisuudhaan Baqqalaan sirriitti ibsee jira. Yeroo tokko tokko kijibni waggaa irra deddeebine dhugaa fakkaata. Seenaa miti bara kaasaa hojjetu. Waan dheengadda goone bara. Waan dho'isaan goone miti bara. Waan ifatti ta'e. Addi bilisummaa Oromootii fi mootummaan Asmaraa irratti walii galanii addi bilisummaa Oromoo shororkeessummaan irraa ka'ee paartii nagayaa ta'ee itti fufuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo ka Gimboo Sabaatti ka ONLF akkaataa DDR sarkaa jedhamuun disaan demobilize reintegrate jedhamuun kan barbaadu qaama nageenyatti kan barbaadu hojii dhuunfaatti akka seenuuf walii galamee itti dhufan. Nuu miti kan kana godhe dhaabbilee lamaan mootummaa fi abaa'ootu walii galee dhufe. Akkasimoo akkasii achi turtan argaa turtan ifatti bara. Abiyyi hin dhayne Asmara Warqinaaf Lammaan hin dhayne. Sanirratti kaayee miti addi bilisummaa Oromoo Finfinnee gale. Gale. Erga galee booda raawwachiisuu irratti rakkoon isaan gidduutti uumame. Rakkoo kanaan uummanni keenya keessattuu kan Wallaggaa rakkoo hamaa keessa seene. Warri har'a kuma nuqee kun bar rabbi sodaadha.
Nami tokko achi gara galee ilaalaan ture nu gaafa nuti wallagga dhaynu mootummaan hin jiru. There was no government. Namicha kanatu ulaarra dhaqee bulchaa godina ulaatti dhaqee harka qabee fidee dubbisu ture. Complete anarchy ture. Namni keenya ni saamama ni ajjeefama. Kana hin dhaqinaa nu jedhan gaafa deemu. Eega dubbadha jettanii dubbanna. Hin dhaqinaa gaafa naaf inni kaanee deemnu. Hin dhaqinaa hin duutanii hin jedhan. Duutii biyya wajjin hirriba uummata keenya hin dhiibnu jennet itti murree hanga asoosaatti deemne. Uummata keenya hin dhaggeeffanne. Akkuma kanatti televizyinaan dabarsaa waliin mari'anne waan uummanni barbaadu. Uummata qofaa miti. Miseensota waraana bilisummaa Oromoo ni dubbifne. Loltoota raayyaa ittisa biyyaatiif poolisii Oromiyaa ni dubbifne. Bulchitoota ni dubbifne. Manguddoota ni dubbifne. Qeessota ni dubbifne. Sheekota ni dubbifne. Dubbifnee hin dhiifne. Saba Oromoo qofaa miti. Asoosaa dhahinee sabaaf sablammoota dubbifne. Rakkoo amma matakkalitti uummata wal ficcisiiftu kana. Ummata bal'aa bakka pirezidaantiin naannichaa jirutti ummata sablammoota hunda walitti qabnee mari'achiifne. Waan agarre gabaasaan qopheessine bakka Abiy Ahmed, Lammaa Magarsaa, Biraanuu Juulaa, Daawud Ibsaa, Leencoo Lataa, Mararaa Guddinaan waan jiraate yaadadhu bakka namni kun hundi jirutti gabaasa dhiyeessine. Gabaasa dhiyeessine maal jenne haalli kun furamuu baannan rakkoo hamatu ummata keenya irra ga'uuf deema. Sabaaf sablammootaanis walitti buuna. Rakkoon kun furamuu qabaa. Furaa jenne bakka isaan jiranitti. Mari'atanii deebi'anii nu yaaman. Walii gallaa gabaawwan isin jettan kanaaniyya. Gaafa kaan dubbii abbootii gadaatti kennanne jaan. Anni hun jiru gaafan fila yeroon filamu san. Abbootii gadaa haadhotii siinqee hayyootarraa akkasumas warra siyaasaarraa ummannii fi mootummaa fi abaa'oo wal ta'anii kaayan nama 71 moo akkas achi keessatti hirmaate hojiif dirqama nutti kenname hin raawwanne. Waraana kan gale galchine kanaaf hin dhiifne gabaasa hojii kana tokko tokkoon PowerPoint qopheessee ture projektarii dhabdan malee tokko tokkoon qabna kana video audio everyone mallattoo everyone of it ragaasaa qabna jechuudha. Kanaaf nuti waan Oromoof Oromiyaaf ta'a jennee amanne dirqama uummanni nutti kenne ni raawwanne kan hin dandeenye immoo isiniifis hundaaf gabaafne jechuudha. Oromiyaaf ta'a jenneet Oromoof ta'a jenneet saba kanaaf ta'a jenneet lubbuu teenya barsiifneet lubbuu teenya osaa taatiif malee inni waan maal lafta hirree turte sun keessa ture. Boorana gaafa nan dhaqe waan yaalamaa ture. Waa meeqa keessa dabarree we tried our best. Sagaleen akaafee diddee diddiimatti. Sagal akaafneeti ta'uu dinnaan qabsoo haareetti paartiitti makamneetti deemne jechuudha. Kanaaf rabbi ijaa waan hin fakkaanne badii ni fudhanna. Waan hin balleessin garuu ofirraa itti himna jechuudha. Dhimmi walloo gaafiin keessaa dhufe jiru. Dhimma Oromoota wallootiif dhimma Oromoota Oromiyaa bal'oo adda baasanii ilaaluun barbaachisaadha. They are at grave danger. Kanaaf sochii siyaasaa goonu keessatti akka Arsiitti goonu, Harargeetti goonu, Baaleetti goonu, Wallaggatti goonu, Wallotti sochoonu jechuun doongora guddaadha. Gatii guddaa nu kafalchiise yeroo darbe kana. Gatii guddaa. Painful gatii guddaa nu kafalchiise. Kanaaf wal hubachaa of eeggachaa deemuu barbaachisa. Kan waan jaalatan irratti. Kabooda waa'ee Tigraay. Ka Tigraay gaarii kanas ta'uu guddaa Baqqala Badan Mansuudha. የትግራይ እኮ ጥቃት በደረሰበት ወቅት ከኦሮሞ በላይ ተጎኑ የቆመ በዚህ ደግሞ እንኮራለን በግባችን የሚያኮራኝ ነው።
የኦሮሞ ህዝብ የሚያኮራ አምነነው ህይወታችን ያሳዝንለት የኦሮሞ ህዝብ እውነት ያለው ለእውነት የሚቆም ፍትህ የተነፈገ ለፍትህ የሚቆም ፍትህን ደግሞ ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለሌላው የሚያምንና ለሌላውም ሳክሪፋይስ የሚከፍል መሆኑ በተጨባጭ አሳየ። ሁለት አንደኛው ቄሮ ኦሮሚያን ሲያቀጣጥላል የትግራይ ገዢ ቡድን ነበር ስልጣን ላይ ነበር። ወንድሞቻችን ወጣቶቻችን እንደ ሽንኩርት ሲከተፉ የትግራይ ጀነራሎች ነበሩ ሲያደርጉ የነበሩ። ህዝባችን ግን ስርዓትንና ህዝብን ነጥሎ በደንብ የሚያውቁ ስርዓቱን ሲያርበደብደው አንድ የትግራይ ተወላጅ ኦሮሚያ ውስጥ አልተነካም። አንድ እንደ ኦሮሞ ተወላጅና እንደ መሪ ሁሌም የሚያኮራኝ 99 ጊዜ ብቃጥልና ብሞት የማይቆጨኝ እንዲህ አይነት ህዝብ ከጀርባዬ እንዳለ ስለማቅ ነው። ለምን ሁለተኛ በኦሮሞ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚመራ መንግስት በትግራይ ህዝብ ላይ በደል ሲፈጽምና ጦርነት ሲከፈት የኛ ናቸው ብለን ከመንግስት ጋር አልቆምንም። ከፍትህ ጋር ነው የቆምነው። ከፍትህ ጋር አዳምጡ። አብይ አህመድ ኦሮሞ ነው፣ ወንድማችን ነው። እንደ ሌሎች ቢሆን ኖሮ ዘመድ ከዘመዱ አህያ ከአመዱ እንልና ከሱ ጎን እንሰለፍ ነበር። እኛ ግን ከትግራይ ህዝብ ጎን ተሰለፈ። በዳያስፖራ ያለው በአገር ቤት ውስጥ ያለው እስር ቤት ውስጥ ሳይቀር በተቻለን ቁጥር ፍርድ ቤት በሄድን ቁጥር ለትግራይ ሴቶች፣ ለትግራይ እናቶች፣ ለትግራይ አዛውንቶች ተናገርን። የትላንትናውን ረስተን ሳይሆን ለፍትህ ስለቆመ እኛ ላይ ትላንት በደል ስለተሰራ ዛሬ በደል በእነሱ ላይ ሲሰራ አናጨበጭብም። ኢፍትሃዊነት የትም ሀገር ኢፍትሃዊ ነው። ኢንጀስቲስ ኤኒዌር ኢዝ ኢንጀስት ትሬት ቱ ጀስቲስ ኤቭሪዌር በሚለው ፕሪንሲፕል ታገልን ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ ልንወቀስ አይገባም። የትግራይን ኮዝ ስንደግፍ ጀስቲፋያብል በሆነ መልኩ ቲፎዞ ለመሆን አይደለም። ለትግራይ ህዝብ፣ ለኦሮሞ ህዝብ፣ ለአማራ ህዝብ፣ ለአካባቢውም ሰላም የሚያመጣው ምንድን ነው ብለን በማሰብ ነው። ለትግራይ ህዝብ ስንጮህ በአማራና በትግራይ መካከል ልዩነት አለና ለትግራይ ወግነን አይደለም። ለፍትህ ነው የምንወግነው። ሁሌ ጦርነቱ ትግራይ ላይ ተካሄደ፣ ወደ አማራና አፋር ተስፋፋ። የአማራም የአፋር ሴቶችም ተደፈሩ፣ ተገደሉ። ስለዚህ ፍትህ በሁሉም ወገን ስለተጓደለች ፍትህ በአማራም በአፋርም በጉሙዝም በቅማንትም በኦሮሚያም ለተጎዱ መሆን አለበት ብለን ነው የምናምነው። ይሄ የሚያስቆፋው ካለ ያ የራሱ ችግር ነው። እኛ ጄኖሳይድ እኛ ስኮላሮች ነን፣ ፖለቲከኞች ብቻ አይደለም። የቃላትን ወይ ክብደት እናውቃለን። ዝም ብለን ብቻ እናንተን ለማስጨብጨብ የትግራይ ጓደኞቻችንና ባልደረቦችን ለማስጨብጨብ አንናገርም። ጄኖሳይድ ክላሲፊኬሽን ማድረግ ያለበት የኤክስፐርቶች የዓለም አቀፍ ኢንዲፔንደንት ኢምፓርሻል የሆነ አካል ነው። እንደ ኦኤፍሲ ደጋግመን የጠራ ነው። በትግራይም በኦሮሚያም በአማራም በአፋርም ለተደረጉ በደሎች ነፃና ገለልተኛ ዓለም አቀፍ የምርመራ ቡድን ተቋቁሞ የወንድማችንን የአጫሉን ግድያም ነፃና ገለልተኛ የሆነ አቋም ይመርምር ነው ያለው። ይሄንን እንላለን። በምርመራ ውጤት ባልተካሄደበት ጉዳይ ላይ ግን ዘለን በመግባት ነገሮችን ማወሳሰብ አንፈልግም። ከሬፈረንደም ጋር የተያዘው እኛ በህገ መንግስቱ እናምናለን። በህገ መንግስቱ መሰረት ማንኛውም ህዝብ የራሱን ዕድል በራስ የመወሰን መብት አለው። የትግራይ በዚህ እናምናለን። ነገር ግን እንደ ኦፌኮ የአንድ የቡድን የበላይነት ዩኒተሪ ሲስተምም ሳይሆን መገነጣጠልም ሳይሆን ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ግንኙነት በብሔሮች መካከል መኖር ነው የሚሻለው። ለኦሮሚያም ለትግራይም ለሶማሌ መገንጠል ሳይሆን
በአዲስ መልኩ ተደራድረን ተነጋግረን የምንገነባት አዲስ ህብረ ብሔራዊ ግንኙነት ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ነው የሚሻለን ብለን እናምናለን። ለኦሮሚያ እንላለን እኛ፣ ለእናንተ ለትግራዮችም እንላለን፣ ለአፋርም እንላለን፣ ለሶማሌም እንላለን። ምንም እንኳን ቁርሾ ቢኖረን፣ ምንም እንኳን ጠባሳ ቢኖረን፣ ከመነጣጠል ከመጨቋቆን ከመገዳደል መደራደር መነጋገር ይበጃል ብለን ነው የምናምነው። ይሄ ለሀገራችን ለህዝባችን ለሁሉም የተሻለው መንገድ ነው ብለን ድርጅታችን 25 ዓመት ሲታገልበት ነበር። እኛም በዛው አጽንተን የቀጠልንበት መሆኑን ነገር ግን ሶማሌ የራሱን ሀገር አይመስርት፣ ትግራይ የራሱን ሀገር አይመስርት፣ ስለዚህ እንጨፍጭፈው የሚለውን ደግሞ አንደግፍም። እንደራደር ነው የምንለው። ከናፍ ኦሮሞ እዱ ገለቶማ መሪኒ ጎና ወሊና ሶይና asitti dhaabnu magaalaa hedduu biyya kana keessa deemna warra isin dandeenye tiraka keessa yaabbadhaati magaalaa biratti wal agarra bakka lan dhiyaate tokko itti haa dabalu kan maaliif itti akkama kiyya. Gaaffii sila obboleettiin keenya achii kaaftee miidiyaa irratti waliin arrabsinaa maaloo jedhu tokko Jawaar sirriitti deebiseera. Garuu waa tokko jabeessuu barbaada. Yaada adda addaa fudhachuun sabi tokko baruu qaba yeroo hundumaa. Diversity baruu qaba. Kan gar tokko duwwaa fudhachuu, gar tokko duwwaa waliin deemuun aniif Jawaar waan irratti walii galuu qabna, waan irratti waliin galleellee qabna. Garuu wajjin jiraanna. Waliin rukunnu, waliin ajjeefnu, maal waliin goonu sirrii miti. Waliin jenna isa kana irratti waliin gallu, isa kaanitti garuu waliin galleennee waliin adeemu. Amma warri social media irraati duulan jiru miti. Isaani jibba keenyaaf miti. Waa tokkoon isinitti hima, jala mureen isinitti hima. Jibba keenyaaf miti. Akka isaan barbaadanitti saffisa isaan barbaadaniin deemuu dadhabne. Komee nurraa qabu. Eessa jirtu? Maal hojjechaa jirtu? Abdiin keenya hoo kana isin immoo maal inni isin miila lafarra harkiftanii? Maal inni asiif achi jettanii? Yoo nuun jedhan yoo nu qeeqan maal rakkoonsa? Haa qeeqan, nu haa arrabsan, waan barbaadan jedhan. Akka wanni sila jedhe immoo nuyi immoo akka paartiitti immoo naamusa qabna. Akka barbaannetti deemnee nama tokko tokkoofis deebii kennuu hin dandeenyu. Dhaabbileef illee akka barbaannetti deebii kennuu hin barbaadnu hin deemu. Kanaaf isaaniin illee akka waan isaan faallaa keenya yookaan jibba keenya yookaan hinaaffaa keenyatti deemanitti hin fudhatinaa please. Akka kanatti hin fudhatinaa. Maaliif jaalala saba isaaniif qabaniif biyya isaaniif